Aku tinggal aja nih. Mari ke sini. Aku tuh gak nak habis kegedean kan ini. Apa kan? Udah ni tambah dah tu. Alah, aku tu cinta aku. Alah, apa orang? Oh, jauh. Hamza lah kan orang kedip jalan lah. Saya hari kerja satu sisi kopi. Hari. لا أنا مثلا وين التسويق جامعة وخارج صباح المستشفى المجاني وين يا ويا هذا حليب ما فيش وقت آكل كل يوم أماريني أو روماني نوريان أرسلت في كتب ليش ما تقولش قال المدير ما فيش هو نوريان أنا بكريان
obboleetti maqaan keen Asha Yasin Shabon Nanja. maaltu si fide bikkattoon tun jawaazota migreeshina mana hidhaa Yaman guddaadha. Wallahi gaano bakkitti baqannee duute nyaanaabaan jennee dhayne guyyaa saniif ulaayoeetii dura achis ji'an kan teenye hornan boodaas kunoo jireenyi keessa ba'aa garaa kana jedhanii hidhannu dhaqanii hidhaa keessa jirra har'a guyyaa 8 eegee hidhaa seenne. Sababni itti isin hidhan maali? Isaanumaa beekamanii nuti waan beeknu badii biraa waan qabnu san dura baane mirga keenya falmanneeti. Uummanni kun hundi baqattoota Oromooti. Elektiriyaa fi Somaaleenis waan xiqqoon nu keessa jiranii jiran. Maalirraa isin hidhuu dandeenya? Waan irra dhalatan hin beekne nuti waa badii hin qabnu baay'ee badii teenya isaanumaa beeka. Badiin teenya aluma baanee mirga keenya falmachuu kan. Mirga keessan isin UNHCR harumarraa falmattan moo nama biroo jeetan? Biraa waan jeenna kaanuti UNHCR sun dura baqannee achi jirra. Sanumaaf hidhaatti seentan jechuudha. Sanumatti hidhaa seennee addaan nu qoodanii sodaa isaaniitiin faca'ee ala jiruu fi konkolaataa sadii gurguddaa fe'anii fudhanii Saharaa keessa gannaqanii jira bakka Alqaras jedhan mooraa. Barahaa jechuudha. Barahaadhee. Jechi bishaan irraan argamne wanta akka irraan argamne lafa oomishu. Maqaan si Alqarasi? Alqaras jedhaniini. Duba isaan sana wajjin wal qubanii qabdani? Akkamitti akka jiran qubanii qabdani? Qabna kaayoggaa waliif bilbilu namni waan waliif bilbiluun argate. Garuu sanumarrattuu sharaa 30 kannaniif jedhanii namni asirraa dhaqe nama 270. Hangi kaan faca'aniif maala jiranii jedhan. Bakkee san busee jira jedhanii ijoollee busee nu jala fittee ijoollee nu jala dhukkubsattee waan dhumtee garaa yaate iyyannaan isaan iyyachaa jiran kana. Ichittis rakkina guddaarra jiran jechuun waan nyaatan argatame isaan. Hin qabne gaaga'amaarra jiran akka himanitti. Uummanni kunoo daa'imman isin keessatti harkaa akkamii daa'imni kun ni qabaa waan nyaatu yookaan waan dhugu mana hidhaa jechuun daa'imni hidhamaa hin dhageenye dhawu. Daa'ima eega dhalatee guyyaa eega nuti asit baane dubartii deessee jira ta'e eega achi jirtu dhalattee guyyaa 20 jira kunoo akkanaa kana fa'aa laal fakkii as ciisaa jira eega dhalatee guyyaa 20. Akkanaa kana namni eega jira. Hedduu lakkoofsan qabanii ati namni bakka sanitti dhalee hawaalii toora nama 10 kaati. Akkaan jee taasit dhaltee sana uumee. Taasit dhaltee kunoo balbala dura jirti karaa duubaatiin. Sigarsiisuun dandeemma. Rakkinni roobaa fi qilleensi yookaan isiin balbala dura jirtu kana irratti hin dhaqqabu. Dhagahamuuf dirqamaa isaan mudeemaa godhame. Akkaan jee Asha Yasin. Daa'imni balbala dura jira jette. Balbala dura eeguma atiin uraa kana harkatti ifaan ni laallaa fi turree laalla. Waa'ee jireenya isaanii ilaali bakka isaan galanii fi manni isaanii akkatti wal bira jiru fi waan bisee bakka tana jiru. Isin balbala mana fincaaniiti. Balbala mana fincaaniiti laa. Isin tunis kun waan turtii asin mana fincaaniiti asiis laa. Shofti daa'imman ijarru. Warra umrii isaanii waggaa takkaa fi toora ilaa waggaa takkaa fi waggaa jaajidduuti.